macaafa qulqulluu keessa maal jedha ilaali gaaffii addaa gaafatan jiru islaamummaan kana jedha keessan maaliif akkana jenne hin jedhu isa macaafa qulqulluu keessa jiru ati tamantu keessa jiru gaafadha tokkoffaa Iyesuus Kiristoos gaafa dhaqee fannifame in fannifame itti namantani miti protestaantiin jedhe keenya ayyee gaafa fannifamu namoonni wanbadee lama bitaaf mirgaan bira jiru siigale Iyesuus afaan sarraa maal jedhe kun waan macaafa qulqulluu irra jirudha maal jedhe miyadarguutin አያቁምና ይቅር በላቸው jedhe waan jarri kun waan godhaa jiran kana hin beekanu dhiifama godhiif jedhe ol jedhe gaafa Kiristoos fannisamu irran sii deebi'a gaafa Kiristoos fannifamu ol ilaalee waan jarri godhanu hin beekanu wallaalaa jedhe kanaafu dhiifama godhiif jedhe dhiifama godhiif inni jedheen sun eenyunni gaaffiin koo kana yoo inni waaqa ta'e waan isin godhaa jirtan kana hin beektanu dhiifama isinii godheera tu jedhe sirriidha waaqan innoo ol jedhee kana macaafa qulqulluu irra jira waan isin godhaa jirtanu hin beektu miyadarguutin አያቁምና ይቅር በላቸው jedhe eenyuun jedhe gaaffii tokkoffaa gaafadhaa maal jedhaa ofiinaa deebiftanus namni biraanaa deebisus gaafattanus anytime mana koorrattis mana keessan irrattis nan dhufa akkasittan gaafadha gaaffiin koo inni lammaffaa Iyesuus Kiristoos hawaariyaa waliin yookaan sahaabota isaa waliin akka islaamummaatti yookaan sahaabota yookaan hawaariyaat namoota hordoftoota isaanii waliin ituu markabarra deemaa jiranuu dhageeffadhu markabarra ta'anii yookaan dooniirra ta'anii ituu bahariirra deemaa jiranuu jedha macaafa jedha yoo hin jennee sobanaan jettu isin ituu deemaa jiranuu hirribni fudhateen eenyuun Iyesuusin hirribni fudhateennaan maa'abaliin ka'e maa'abaliin bishaanii ka'eem intinitti markabatti bitaaf mirga godheennaan rifatanii Iyesuus hoyi adinan nu hambisi jedhani siigale dirasillin jechuun nu hambisi jedhaniin hawaariyaanni isaa waliin jiran saatii inni hirriba keessa namni hirriba keessa jiruuf namni du'a keessa jiru tokko gaafa Iyesuus hirriba keessa jiru sanaa duuniyaan kuni eenyuun harka turte fakkeenyaaf namni tokko burcuqqoo kanarra bishaan qabatee yoo hirribni isa fudhatee wantattiin kun maal taati hin cabdi jechuudhaan harkaa buute yoo innoo rabbi akka keessaniitti akka macaafa qulqulluutti yookaan akka isin amanaa jirtan kanatti sidii galee yoo inni hirriba fudhateen hin ciise duuniyaan kun eenyuun bulchaa ture kana gaaffiin kun ni lammaffaa maaliif yeroo danu yeroo laalu isin jarri amantii macaafa kana irratti amantanuuf amantiin keessaniif isin waladda isinii galee amantiin keessan gara kamitti isin ofaara ምናምን ይጅራመቲ ኢሰጀዱት ይሸክ የከሰነ ገልቻ ጋፊን ኮ ለመፋገና ጋፊን ኮ እኒ ሰደፋ ክሊር ዋንቴ ዳ ሪከርድ ጎዳ ፈፈጫሳ ረኮን ቀቡ አባም ፈደ ይችላል ምናፈ ደቢሱ አናም ፈዳ አንሲዲ ወለ ሙጉቶፍ ቤት ደቢስ እና ደቢፍተን ሞነም ፈዳ ያደ ከሰነ ራምቲ መጫፈር አንበርባዳ ከደበሬቻ በራ ጋፊን ኮ እኒ ሰደፋ በጣም ከባዱ ይሄ ነው እስሊ ገለ isin dhugaatti Iyyesuusitti gooftaa keessanitti macaafa qulqulluutti yoo amantan ba'uunat kammanachu የምትጠጡት መጠጥ መርዝም ቢሆን አይገልም ጀለ ዱጉማ ነም ኢየሱሲtti amanu መርዚ ዱጉ ጅራናን አንጴንጤንታ ዱጉ ጀለ የሚጎዳ ነገር ቢሆንም እንኳን አይጎዳውም ጀለ ዱጉማት ኢየሱሲtti ዱጉማት አመን ፕሬዝዳንት ማም በኢየሱስ ሚቴላ amma politika gaggeessuu fi seeraan gaafachuun waliin adda president Maame baay'een si jaalladha na caqasi tibbeeso no gaaffii macaafa qulqulluu miti soba baxabbatu miti wantichi siyaasa mataa ofii gaggeeffachuu otoo hin taane gaggeeffatu president baay'een si kabaja baay'een si jaalladha dhaggeeffatu baay'een si kabaja baay'een si jaalladha dhaggeeffatu yeroo gaafattu akkataatti gaafatu seeruu dandeessu wantan dubbataa jiru yaada koorraa yoo ta'e na dhaabsisi
Akkaataa itti gaafattu biraa siyaasa yoo ta'e na dhaabsisi. Macaafa qulqulluu keessa gaafataan jira taanaan na dhaabsisuu dandeessu. jechuun macaafa qulqulluu irraa jiraachuu danda'a. Caqasasaa wajjin fidii nuu dubbisiiti jecha sana nuu No, ilaala. Baqaan dubbiste sana akka dubbiste sana fidi dubbisi macaafa qulqulluu irra. Gaaffiin an gaafadhe macaafa qulqulluu keessaa yoo ta'e na caqasii na fichiisi. Yoo hin taane si galee noo sirrii miti jedhi na dhaabsisiin jedhe. Macaafa qulqulluu irraa dubbisiin jedhe maammee fidiiti pirezidaanti maammee baay'ee macaafa dubbisiin jedhe afaaniin akkasitti naasee Wayyaga gaafinan gaafadhe mataa kee irraa gaafataa harta malee macaafa qulqulluu irraa miti naan jedha harta. Nuu dubbisiin jedhe dubbisi ta'uu sanarra ta'uu danda'a garuu dubbisiin jedhe. Gaafin kan kee clear na godhe. Gaafin kan kee mataa kee irraa gaafataa harta. Macaafa qulqulluu ofirraa qabdaa? Yaa baleso. Me tumura odu. Kenna odu tumura ni yoo haatu. Akka qabala yeroo dubbatamu akkaataa dubbatamu qaba. Akkuma kana ilaali awwal argite. Gaaffiin fidee dhufe. Gaaffii koo na fichiisisuu didan maal jetta awwal? Eenyuun gaafatta pirezidaanti maammee awwalee gaafatu naan jedhanii eeyyamni naa kennamee naan dubbadde. Pirezidaanti maammee beessoo faanaa sayya. Seeraa miti. Awwalee meel tokko pirezidaanti maammee galatoomi gaaffiin kee gaariidha garuu macaafni qulqulluun baafata qabaa boqonnaa qaba lakkoofsa qaba. Boqonnaa akkanaa lakkoofsa akkanaa irratti Iyesuus gaafa fannoo irra jiru waan godhan hin beekanii dhiisiif jedhe maal jechuu isaati gaaffiidha. Gaaffiin kee sirrii. Otoo galaanarra deemanii doonii keessa jiru Iyesuus rafee boqonnaa akkanaa baafata akkanaa irratti Iyesuus akkana jedhe Iyesuus maaf rafee oor addunyaan eessa turte eenyu addunyaa eege gaaficha. Lama. Wangeela akkanaa qoy baafata akkanaa irratti yoo marzii dhugdan qoy. Eeyyiwa baafata akkanaa iddoo akkanaatti wangeela akkanaa keessatti maame wangeela akkanaa keessatti bakka akkanaatti yoo marzii dhugdan isin miidhu jedha maal jechuudha. Kana gaafadhu haasaan kennaa isa kan haya gooyid. Ishi dhaggeeffadhaagaa. Maaliif amma siyaasa minaamin jedhee kennaan ilaali wal kabajuu jechuun haddana kabajjee isa bira darbe isitu karaarraa jallate kanaaf ibsan babal'isiin isinii kan jirtan kan biraa macaafni kan jedhu kan biraa jedhaa turte isitu qoyimee yoo kenna caqasa wajjin fidi jechuu kooti haadha okko yaa isuma kan maaliif beektaa macaafni kan jedhu kan biraa isin kan jettan kan biraa jette nuyi warri wangeela 66 manna otoo nambisiin itti amanna qoy al tokko otoo nambisiin tokko otoo ittiin dabaliin. Kanaaf yaadama wangeelaa irratti wanta nuti adda baanu qabna. Dirqama fudhanna jecha tameettu kan hundumaa fudhanna barreeffamee jira. Garuu akkaataa gaafii keetiiti waan ta'eef bakka dubbiste isa wajjin nuyi fi yaada isaa si ibsatti beessoo namti. Ani si mufachiisuuf isin dhufne jibbaadhaaf mufannee dhugaa. Ayaan positive energy amantiidhaaf kabaja qaba. Iyesuus Kiristoos ilaali. Amantii musliimaan amanu Iyesuus Kiristoosiin jibbiiti. Yaa Nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kabajinaan jedhuun qabu. Yaa gifti koo kana bareechinaa bari. Bareecheesiif kabaja. Kabajuu kan koo kan na ajaje Rabbi. Na dhaggeeffadhu gifti. Ani isa bishishikii ila amantiin በጣም ሴንሲቲቭ ነው. Bishishikii isa namni jechuudha wallaalaan fidee dhufee namni jechuudhaan akkas godhi sana godhi minaamin jedheentini jedhu miira keessan galu. Gaaffiin qaba dhuguma. Gaaffiin koo sadan isa kana. Amma ibsa biraa dhiisii nu gaafadhu. Ibsa biraa dhiisiitti nu gaafadhu dhiiroo galatoomna. Suuraa jedhama islaamummaadhaan suuraan isaa bakka kam lakkoofsa haga kam iddoo kam isa jedhu isa gaa daqiiqaanaa kenniti awwalee googilii irra laalee dhufuu laata. Maammeen ikkoo jastifaaniidha. Maaliif amantii keessa gashitu maammeen? Maammeen ikkoo jastifaaniidha bakka taphataadha maalidha malee waa'ee amantaarraa waa'ee kana dantaan qabu garuu kan otoo jasti bakka waan akkasii otoo haasa'uu baatte maammee yoo beekta ta'e immoo googiliirraa otoo hin taane macaafa qulqulluurra jira malee googiliirra hin jiru haadhoku. Macaafni qulqulluu everything koppii godhamee jira intiniirra. Gaaffii kan sitti ta'e dhageesseeti moo dubbisteeti maammee koo? Ani moo?